Magaalaa guddoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa kan taate magaalaa Shaamboo to'achuuf waraanni bilisummaa Oromoo marsee jiraachuun bara. Akka maddeen keenya naannichaa nuuf dhaamanitti halkan edaa fulbana 9/2021 irraa qabanii waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Shaamboo marsee kan bule yoo ta'u, ganama har'aa fulbana 10/2021 ajajoota waraana raayyaa ittisa biyyaa dabalatee poolisii humni addaa Oromiyaa akka nagaan harka kennataniif yaalii waboon godhe waan gaachenni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo lola ganama kana baaneen yeroo ammaa magaalaa Shaamboo kiiloomeetira 2 irratti marsanii kallattii afuriin waraanni bilisummaa Oromoo ergamtoota PP Abiyyi irratti lola banee jira. Yeroo ammaa magaalaa Shaamboo kallattii magaalitti seensisuu fi baasu bakka maqaa Dongoroo jedhamutti fi gabaa Roobii jedhamutti dhukaasa gurguddaan adeemaa jira. Magaalaa Shaamboo keessa sochiin namaas tahee daldalaa guutumaa guutuutti dhaabbatee jiraachuun beekamee jira. Loltoota PP irratti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen madoo hedduun konkolaataan guuramaa jiraachuus namoonni ijaan argannuuf himanii jiru. Suuraa fi viidiyooleen tajaajila intarneetaa waan hin jirreef nu qaqqabuu hin dandeenye. Waboon magaalaa Shaamboo to'annaa isaa jala galchuuf kiiloomeetira 2 irratti kan argamu ta'uun beekama.